yeroon amma keessa jiru yeroo bareeddu yeroo namni irraa bu'aa buufatu yeroo namni saammatu yeroo namni gaarii dalagus gaarii sanitti duree tahee dalaguun isarraa eegamu hiree dhufte tanarraa fayyadatuun mirga keenya mirga nuu kenname kanatti yoo fayyadatuu baanne sa'aanni dabarte guyyaanni dabra amantii teenya cimsuutu nurraa barbaadama diinagdeedhaan if jaaruudhaatu nurraa barbaadama hawaasa tokko tahuudhaatu nurraa barbaadama fakkeenyaaf amma bankii islaamaa dhaabuu deemna waggaa dhaabni bankiin tun eenyu fayyaddi hawaasa bal'aa kana fayyaddi miskiina fayyaddi ulamaa'i fayyaddi yataamaadha fayyaddi dhabaadha fayyaddi qabaataanis if dura dhuggaacha kaayate bankii dhalan qabne tana hoggaa kaayate horiinsaa ama hanga yeroo gabaabdutti guddata bakka tana keessatti bankii islaamaa ka eegumsa qabu ulamaa'iin maalayti wanni kun halaali ni taati dalaga wanni kun guufuudha islaamni waan kana ilaalchaamaadharraa qabaa hin taatu jedhee horii halaal qulqullii akka namni achi kaayatu wanni inni dalagus horii qulqullii halaal akka taatu barbaada ribaan alama diigee fixa saniif jecha ulamaa'iin dawriin isaan qaban hedduudha waan akkanaa kanas eegeeti irratti hirmaate abbaa tahee tiyya jechuu beekee bankiin tun teenya jechuu beekee waan gaarii malee horii haraam irraa eegee waan hin taane irraa eegee akka karaa gabaabdutti bankiin tun deemtu karaa bareedaa rabbi jaalatu irratti kasirrooytu kana hujiin ulamaa'iidha hujiin ulamaa'iidha akkuma duraanuu diin eegu amantii tana eegu asiin eegi biyya teenya tana keessatti amantii asiin eege ulamaa'i akka hawaasa bal'aatti waan kana irratti hirmaattanii horii keessan as keessa kaayatu akkasuma ulamaa'iinis waan kana beeksiftanii bakka jirtanitti bankiin islaamaa galanni rabbiiti bankiin islaamaa irraa asin nu dhaabbatuun yeroo ar'aatiif teenyaaf kaduraati jedhamee ilaalama tanaaf irratti hirmaattanii hawaasa keenya nuu hubachiiftanii nuu dammaysitanii akkuma duree duraan taatanitti har'aas bakka dammaysuu keessattis duree taatanii waan kana irratti hirmaattanii namallee irratti hirmaachisuun hojii teessanii jechuudha sheekkotii bakka jirtanitti dargaggeeyyi isinis namni gartee waa rabbiin waatti kenne bakkii isin kaayattan asi har'a bankii tana wajjin kadalaydan bankii islaamaa taganaa amma maqaan sidhaatu as bahee jira tana bakki isin kaayattan namallee irratti hirmaachisa dammaysa hawaasa keenya keessatti uuma har'aas ulamaa'i jala yaa'adha waan kana akka yeroo gabaabduu keessatti mul'ifnee seenaa bareedduu galmeessinu seenaa hawaasaa seenaa qabeenya seenaa biyya akka galmeessinu wanni nurraa eegamu kaleen arran taatu beeka arramuu mirga bareedaadha qabaatuu dandeenya qabna mirga kana haatti eeyfannu yeroo dhufte tana harraa mufamnu yeroo yoo ati irraan fayyadamne ni deemti takkaahuu kanuma biraa irraa fayyadamu nuti waan fayyadamuu kana keessatti duree taanii akka irraa fayyadannu isin hubachiisa wanni kun nama biraan eeginaan nuhi abbaan jechuu beekaati itti aana wanni takka tafirraa idan isin jiru teessan hojiin tun teenya leenjiina tiyya ja'a namutti aana akkasitti jabaadhaa wanni isinii dhaamu boodan aanina sheenaan gara boodaatii jan sheenaan odoon dhufne akka irratti hirmaattan yoo ati dalaguu baatte kadalaguu dhufa namni